Darati akka baasu barbaada beektaa morma xaawulaa tokko baadhatee deema. Akka darati sirreeffatu barbaadan irree qumatii dheeraa san irratti amma osoo wanna dhee namnummaan tokkichi maqaa kaasuu hin jiru bar. Ilaa itti dalagee yoo kanatti gibbiraa ta'a bar. Mogolee qaqadhoota akka baadhatee itti kun istiikinii tafakkaatu saniyyuu Hundaas ta'e ispoortiinis takakkala malee seeranas takakkala jala isaa uruu. Habibi asliin inshallah guyyaa takka sibiila ol kaasee itti ulfaannaan lammaffaa achitti hin beeku abbaa barbaade tachi lafa dhaya malee. Hundeessis. Ginsi laata hojjetee seeraan sirraa namni ispoortii hojjeta. Guyyaa. Asfaa kutuu dhabuudha walumaa gala. Walumaa gala jechuun daftee tasfaa kutuu dhabu waan bakka daddaftee atamma yoo galtee gisa 3-4 maswaati keessatti fudhaalta guyyaa lama hojjettee yaa. Maal guyyaa lama hojjettee yoo jetta bebe inshallah dambii afur kiyya dajitee ispiidii meeqaan deemee of laala hayi. Makiinu daqiiqaa sana deemte. Waa seentara motor beekise guyyaa masaan keessa fudhaalta. Habibi laala. Maashina san gubbaa fiidee dhaabattee ofirraa akkana godhe. Daqiiqaa 45 fiigaa bar. Achuma jira. Daqiiqaa 45 daqiiqaa 45 fiigee halkan dampee dhukkeen irraa kaate ispiidii meeqaan fiigee. Amma gaagabbiin kee akka ammoo waan ofii nyaanni. Nyaataa quba qabaa si jamir achii gallee yennaan rafe gizee ka'ee dhekillee akkas avukaat mooyii waa godhadhe bakka ganama ka'ee ispoortii deema. Yoo akkanumaan callistee oma garta kuttaa ta'e isa seema hojjettee dhiistee achuma teetta wanta akka hin deemtu. Nyaata laa'a. Durumaayyuu nyaanni na furdinne bara akkanumaan qilleensuma na furdise malee nyaanni na furdine osoo waan nyaadhu furdadhuuti as hin jiru. Ammallee an qilleensuma na furde haga kaayiroo dhufee sanuyyuu waggaa lamaa miti amma kophee kan koo jiraadha. Kushiinaa yoo seene jedhe guyyaa torbaanitti yoo harka lama seene kushiinaan hin seene waa godheeyyu. Yeroo kuma biraa waan akka wannoo yoo mada aadii yoo godhadhe nyaadha. Ruuzii lukuu foon silaaqaa ta'uun ramadaana keessa sanuyyuu yeroo tokko godhaate. Amma kannatti silaawwan mara seeraan nyaatallee sirreessite. Lafuma bakkuma taa'u furdadhe. Hojii seeraan agarta. Ishuma takka lama keessatti. Lafuma bakkuma taa'u furdadhe taa'eetuma furdadhe. Malee silaa osoo waan nyaata dhiisaniif tofa qannasan taate erga kaayiroo dhufee qannasa'anii. Sira hojjedha amma fiffiiqaa. Fiigichin ajjeese amma du'e. Akkasuma hiyyeen saraafutu gabbisaa jedhani. Makiin namarra fixaa jira sa'aatii an. Makiin takka na iyyitee. Bakka isiin geettee deebitu hin beeku makiin takka. Achi fiiddee deebitee na iyyitti. Maal godhaata? Kanan goone. Bismillaahi. Ufii daladdi. Isiin daladdi beektaa? Isiin maal gooti beektaa? Hadda yoo makiina irra fiinnee saalkilii yoo goonee jenne deebitee achirratti waa exersaayisii akkanumaan lafatti yoo goote isteeppiin goona jetti. Isteeppii. An ammoo bakkuma san turama makiinaa irra turuu barbaada'an. Ammallee saalkilii irra turuu barbaada. Fiigichaati ati fa bakka fiigichaa sana. Makiinaa irra Baay'ee bakka sanniin naaka saayikilii sanfaa. Yaa. Isa amma gallattee alii faddeef rakkoon jiru. Hin dhagayamu. Maal jettee? Akka gaafa dhufutti alii faddin deebitaa abshiru. Gaafa sannaa maallamuun dhabdu. Ji'a lama sadii keessa wixxeetiin ni arga. Kiiloo laallamnaa qoy kiiloo laallamna hojjechuun fedha. Hagam dabaleef hagam qannasee yoo dabalaa jiraadhe waan duraa caala gadhiisee keessaa fiiga. Inshaallah. Malkaayyoon kiyya. Wallaahi ispoortii haati seenaan na seensifte san. Osoo hojjedhu kiiloo dabale. Nyaata namni hojjetaa yoo nyaata nyaate
Zas ima da Nyaata nyaadhu siin jedhaa bara wallaahi nyaata nyaadhu maa waan namni narraa qoodamu jira namni nyaata nafsema nyaadhu takkaa ruuzii affeeleen beeku takkaa foon affeeleen beeku takkaa lukkuu mana keessa affeeleen beeku bas wanni guddaan nyaadhu yaraate killima bas killima xabbaseetumaan bishaanumatti yeroo takka takka bas wannan toostidha minaa malee tasuma sanuu guyyatti yoo asraa nyaadhe halkan keessa yoo bas ganamaatitti naskafeedhaa fi buskuutii waan akkasii homana furdise rabbi haa beeku osoo ispoortii hojjedhu bar ammallee yeroo san akka malee ho'a bishaan kana inshaallah gixxamitti godhee irraan kaayannee yookaan yeroo san ispoortii baay'ee irraan kaayanne. nyaata adii ruuza adii salaaxaa kanneen nyaadhu. No ani maal akka ta'e hin beeku yeroo san akka malee furdadhe akka malee. Amma immaa kaammaa kana akka injiraami qaamni kiyyaayyuu na heessa taa'atiin. Haati seenaayyuu agaa xiqqoo furdataatti argite jennaan achumaan miliqxee adaa. Wayinatti himte galgala eegale naan jetti. Ansiin galgala deemte see hanganuma xiyya deema. Kaasi. Sa'aatii ofii eeggatee dhufe inni ani inshaallah as gubbaa jira eessarree. Baheen bakka waan ofii. Lubbuu hiyyaatiin bakka amshirishii waan marqaa anasii jira waan gara biraatti yaadi malee. Ishii. Marqumaa. Wallaahi haga sitti ilaali shanqaxxi jedha. Rabbiin sitti hin fidin laal marqaa anatu ganama boroo laal dhadhaa biyyarraa fichisiisee marqaa anasii godha. Micciirraa asitti inshaallah wanna goonetiin osoo ati dhufin qorii lama hin micciirraa. Dhiiga kan baqqalaa zana jetta siin jedha qucee kana baaste. Anatu si kaddama obboleettiin tante doonti warii. Karaa akkana jirtaa jammartee deemta jedhe. Dhukkee kana kaaftee deemta gaafa si achi deebitu inshaallah eessaa deebiidhanii si wallaalan. Warra kaayiroo mul'atin akka illee jettee. Si achisin abshir ni dhufa. Anaaf makkii malee nama tokkotti mul'atin akka torbee takka achi booda yoo naga gaafattu jiraate illee naga gaafatta. Eenyu nagaa gaafadha achi namni jiru hin jiru. Yaa anaaf makkii bichaadha achiin gara kaan booda argita haadha seenaatii fi asliillee. Mucaan keenya tokko jira. Rakkoon qabu gaafii gizee mamma kiinfaati dadhabdee mana qulqulleeffachuu tafa dandeettii yommuu amma gizee wanna gizee siin goggoota. Ala waliin gabbaana anaafati. Meebi uffata fa miiccuu jira, nyaata fa hojjechuu jira, waa mana keessa sisirreessu jira. Gaafataa jirre. Keessa waliin deddeebnee ol deebinaashi. Asii yaachisiin bakka fedhe si keessaa. Kasanii. Yoo jechuun bakka fedhe nageessoo osoo hin taane amma fakkeenyaaf. Kanuma jira. Isii kopha fadhiiftee jechuudha. Isiin mana keessaa takkaa waan jettee waa sirreessitu. Ani fati wajjin. Isii mana keessa deddeemtu ala na baastee waan irratti agarsiistee waan rakkoo. Isiin ati. San jedhaa jira bara nuyyuu. Rakkoon hin jiru. Na yaachisaadha numa dhufaatiin maan kan kee kun anaayyuu na yaachisaadha maal makii yaadarte anuu yaada keessa seene. Ansi rakkadha rakkoon hin jiru si achisiin osoo hin jiru maaltu si rakkisi. Maal gochuu yaaddotta? Amma bakka ati faati teettee qamaatu eessa taa'ee qama bakka kam taa'ee qama. Eessa qamaaree maal tiraas dee maal jechuun osoo itti jirtu maaliif tuncaa baasaa jirtu? Eessa taa'ee qama eessatu ta'aaffa jedhee yaadu jira akkanatti hasaabee. Gaaf gizee qamaatu fuuteen fidin isii kopha makee koottu. Rakkoon hin jiru isiin hin qamaatu. Wayyee baatii koo. Waanuma biraatiin shaayii maaf maal mana yoo waanuma goota. Wayyee shaayii la marqa waan marqa kana dhiisi marqa micciirraadha aanan urgoo kana ana dhiisi. Anatu sin kaddama. Sirra kaayera bakka taate walii gala. Isin qadda san jennaaniin halkan ka'ee marqa sa'aatii san namni nu lafaan kaan jettu. Ijumaan waa gara agarsiiftu rabbi beeka wallaahi kasaaraa bazanaa jira jahanaan rabbiin bichaan nan kasaarsin malee. Wallaahi. Addeesii walii.
Si wal arguun dirqama hardaa yoo si wal hin argin hin bareedu iyyuu akkamitti bareeda. Kan kana jedhama Laaf hin jiru alayyuu malee. qoftan jedhati gizee isin waa'ee kiyya si dubbatte haadha faate akkan maal goota haadha faate bira gizee isin jedhe akka dhiiraa ta'e qoftan jedhe. Karaa jedhaa jira si jaachise waan ofii qoftan moo. Naa qofta akka waan dhiiraan taane akka dhiiraa ta'e naan jedhan jedhe silkii. Anisha thank you. Ciao waan ofii dadhabee. Okay, shiqaanii kiyya baay'ee. Bismillah yoo agam lama. Rakkit ofirra kaayeta. Maati jaartii akkasitti bira kaa'uu dadhabdee. Maa dhufurra Wanti haati faata yaada kennatu qaayati. Maati jedhirte soda. Sarbaa isteekinii fakkaatu kanarra kaa'ee ennaa naati seenaa bakka daaraa gooti maal sarbarra kaa'e tarabbee. Daaraa ta'e jechuuf abaarsa waa'ee namicha irratti waan argitee jira haa ta'e. Hin bareedu akkaataa itti jaalaloolee kennan Ameerikaatti. Mana shiishii si keessa siin jedheera sili. Mana hashiishii. Maal qabu mana hashiishiiti. Jara waliin taataa gootaa fire. Achuma akka deessi Waan namni gaara qaba argitee namichi mana hidhaa. Ija kanaan kama mana hidhaa keessaa inshaallah naayit kilabii taphataa rabbi nagarsiisa. Namichi mana hidhaan na buusisiisuu wadaa kun diqaalaan. Achumaan kaleessi fataasi godhee hojjete foon laalte kaleessi keessaa yaasan. Albee itti rakkeenya akkana goggoraa jiru maaliin? Fila. Beeku. Filaa rifeensa filataara malee. Malaa taanamichi. Haati faadhetu baay'ee enjoy goote suuraa jalaa laalte. Gaafa ispoortii geesse fatoo akkasii ka'uu qaba idaartii yoo. Anamma akkanattuyyuun ka'amaa akkanumattuyyuu. Borcii qannate kaa xiqqoo. As kaayyuu meeqa ka'e kaleessaa deengadda ka'e. Wa'alleen jedhu bara beelayaa. Ibsaan laal ibsaan amaan jedhaan gara ta'u ibsaayyee. Kolfee kan kennaa ta'e. Kaayaa boo ilaalla. Laana keenya kootiif gaarii miti sa'aatiin laafidha. Warri makkii fidee makkii eessaa fidan makkiin irra rafaa jirti. Hirriba itti buusee makiilee rabbi dhiisaa saamee qarafti. Africa, thank you so much. Ispoortii waaf godheeni. Ispoortii waaf godheeni. No amma barattee qaamni nu barate gaafa duraa guyyaa lammaffaa fi guyyaa gaafa lammaffaa san fagattee inni ol ka'uu dadhabne. Nagaa jiru ture. Amma homaa nutti hin fakkaatu. Bye. Waliin deemna aslii qophaayaa. Inshallah. Bushaabbii mataa kaasee reeffatu. Bakka gara moolaa gara nagaan ture dhufaate. Love you. Yalla baay. Bye. Maal bushaabbii sirreeffata. Wallahi soddaadha. Soddaa kiyya.